haadha manaa kiyya caalaa bareeddanaan jedhee yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee baadiyyaa jiituu Oromiyaa keessatti barnoota hin baranne jechuun hin danda'a. Sababiin isaa immoo mana barnootaa galeen waggaa 3 tureen kutaa tokkoffaa waggaa 2 baradheen gara kutaa 2tti darbeen kutaa 2 xumureen gara kutaa 3tti darbeen achumaan barnootan dhaabee. Haa ta'uutii garuu kanuma keessatti barreessuu, dubbisuu, ida'uu fi hir'isuu ammallee yoo ta'e sirriitti nan danda'a. Sababiin barachuu dhabuu kootii immoo maatii koo keessatti yookiin immoo haati kiyya anaan sirna gaa'ilaan heerumtee gaa'ela keessatti kan na deessi otoo hin taane manatti diqaalaa ta'een jedhamee dhaladheen kan hin guddadhedha. Tarii jecha kana yeroon fayyadamu kan manatti dhalates kan gaa'ela keessatti dhalates tokkodha naan jechuu dandeessu. Haa ta'uutii garuu dhibbaaf dhibbatti tokko miti. Jalqaba irratti dhalachuu koon kan narratti qaana'aa ture haadha koodha. Haati koo haga heerumtee mana maatii isheetii baatutti anaan akka gufuu jireenya isheetti na ilaalaa gaddeebituu carraa namaa balleessitu sababa keetti gaa'ela babbareeduu hedduun dhabe jettee na komachaa ija dalgaan na ilaalaa haga waggaa 5tti na bira turte. Umriin koo xiqqoo nama abiddaa fi bishaan adda baasee hin beekne umrii sanatti ta'us haa ta'uutii garuu gochaawwan haati koo yeroo sana narratti gootu hanga har'aatti xiinsammuu koo keessatti barreeffamee jira. Haadha koorra haadha ishee, haadha koorra abbaa ishee, haadha koorra obbolaa isheen filadha. Akka isheen na rukututti na rukutanii, akka isheen na arrabsitutti na arrabsanii, akka isheen na darbattutti nan darbatanii. Godaannisni haati koo umrii sanatti na reebdee fi na kuffistee dhakaan akka hin banne na jalaa godhe hanga umrii koo yeroo dhiyootti illee qaama kiyyarra ture. Baadiyyaan baadiyyuma dhamitire. Maatiin haadha koo anaaf kan rakkatan nyaata dhugaatii otoo hin taane uffata yuunifoormii kobbee fi dabtara bituudha. Haati koo yeroon waggaa 5 guutu heerumatti seentee biyyaa baate eega sanaatii hanga lubbuun ishee addunyaa kanarraatii darbutti dhala koo jettee na barbaaddee hin beektu. Gaa'ela godhattee obbolaa 2 maqaadhaan malee bifaan haga har'aattan hin beekne erga godhattee booda dhukkubsattee lubbuun ishee akka darbeen dhagahee. Mi'aayina haadhaa waa tokkollee of keessaa waan hin qabneef duuti haadha kiyyaa hanga qonxoxxaa harka namaa qonxoxanitti natti hin dhagahamne. Xiinsammuun ijoollummaatiin qalbii koo keessa keesse akkan bara jireenya koo guutuu ishee jibbu na taasiseera. Akka isheen akka an hin dhalanneef yaalii garaagaraa gochaa turtes ijoollummaa makootii kaaseen dhagahan guddadhe. Ollaan naannoo keenyaas yeroo anaan qalbii yookiin immoo sammuu na tuquu barbaadan ati bari bakkeetti dhalatteettaa abbaan keellee eenyu akka ta'e hin beekamu diqaalaadhaa. Haati keessiin ofirraa baasuuf qoricha isheen liqimsine ogeessa aadaa yaalaa bira isheen hin deemne hin qabdu. Ati garuu diddee dhalattee kan haadha kee gadameessa ishee keessatti gubaa turte amma immoo as baatee nuunni gubdanaan jedhanii abidda natti qabsiistu. Waaqayyo isa uumeefis isa gaa'ela keessaas isa gaa'ela maleefis kaayyoo yookiin immoo karoora qaba mitire. Dhugaatti ijoollummaa kootii kaaseen anis dubartii baay'ee rakkistuu waggaa 5 waggaa 6 akkoof akaakaa koofillee ajajamuu baadheen badeen mukarrallee naman bulun ture. Warreen maqaan taane naaf kennaniif ijoollummaa koorraatii kaasee hanga humna kiyyaa gatii isaanii nan kanfalaafii ture. Otoon fedhiin maqaan kuni natti baree maqaa kanaan guddadheen umriin koo waggaa 9 gahee. Waggaa 9 yeroo guutuu akaakayyuun koo lubbuunsaa addunyaa kanarraatii darbaa. Maarree karaa kam akka ta'e kan hin beekne fira kan nuuf ta'u namni ta'e obboleessi kiyyaa haadha manaasaaf nama barbaadaa mucayyoo kana naaf kennitu yoo ta'e Finfinneetti fudheen isiniif barsiiseen nan guddisaa jedhee gaafataanii. Yeroo kanatti akkoon koo dhuguma naaf jettee mucaa kana naaf barsiista yoo ta'e har'a mallatteesseen siif kennaa gadda koo kana gammachuu naaf gootaa.
ijoolleen koo heerumtees bakka qabattees manaa baateetti anaan kanaan booddee kan na yaaddeessu jireenya mucaa kanaatii. Haatillee gadda abbaa isheefillee miila ishee gara biyya kanaattiin kaafannee jettee nama kanaaf akoonkoona kennite. Haati kiyya abbaan ishee du'ellee gaddaaf mana haadha ishee hin dhufne. Yerooma sanallee nan argaanii jedheen abdadheen ture naaf hin milkoofne. Kanaan namni na fuudhe kuni na qabee gara magaalaa Finfinnee na geessee mana obboleessa isaa na galchee. Akka carraa waqtiin sun waqtii fulbaanaa ture. Yuunifoormii, dabtara fi wantoota na barbaachisan hunda naaf fudhanii barnoota guyyaa akkan baradhuuf gara mana barnootaatti na erganii. Anis gammadeen baadiyyaa tortoraa keessaa baheen magaala galeen baradhee jiraachuu jalqabee. Maatiin ani bira gale mindaa siif hin kanfallu. Atis ijoollee waan taateef ijoollee keenya waliin ni barattaa. Mana keessa namni oolu waan hin jirreef barachuun kee nurratti dhiibbaan qabu jechuun barnootatti na erganii. Karaa biraatiin immoo namni Finfinnee nama amanu mitire tarii yeroon mana oolutti meeshaa mana keessaa baasii akkan gurgurreef nama gara biraa waliin hariiroo uumeen waa biraa qabeenya isaaniillee akkan gooneef sodaataniitis natti fakkaata. Tole jedheen barnoonni natti tolee barachuun jalqabee. Isaan lamaanuu hojjettoota mootummaadha. Ganama sa'a 12tti bahanii galgala sa'a 2tti deebi'u. Ijoolleen isaanii immoo ganama sa'a 1tti bahanii sa'a 9:00 gara manaatti deebi'u. Ani immoo mana barnootaa mootummaa naannooma sanatti argamutti waan hin baradhuuf ganama ijoollee gaggeesseen sa'aatii 1:00 baheen sa'aatii 7tti manatti deebi'een laaqana irbaataa fi hojiiwwan hafan mana keessaan hojjedha. Ijoolleen magaalaa waggaa 7tti yookiin immoo waggaa 6tti galti. Ani waggaa 9tti hin galee. Sanarratti hojjaan kiyya yeroo sana dafee guddateera. Barattoota daree keessaa hundumaayyuu nan caala. Alaqaa daree keenyaas ta'eera. Haa ta'utii garuu barnoonni waggaa 1ffaa xumuramuuf baatiin lamni yeroo hafan haati manaan daran dhukkubsatti. Yeroo kanatti manattaa fi na wal'aani malee yeroo naan jettu anis tole jedheen barnootaan fixuu jala gahee addaan kuteen manatti hafeen haadha manaa wal'aanii. Barnootumaatii dhumu haati manaan fayyitee gara hojiitti deebitee mana barnootaa deemeen qormaata na qoraa jedhee yeroon kadhadhu maatiin ani waliin jiraadhus yeroo naaf kadhatan tole naa jechuu didanii. Kanaan bara dhufullee irra deebi'een akkan baradhuun dirqamee. Sanaan barnoota kutaa 1ffaas kutaa 2ffaas nan xumuree gara kutaa 3ffaattis nan darbee. Haa ta'utii garuu gannuma kutaa 2ffaan xumuretti haati manaan ani waliin jiraadhu ulfooftee ciniinsuun ulfa ishee baatii 8ffaa keessatti dhufee sanarratti immoo gadameessa ishee miidhee sa'aatii mana yaalaatti ambulaansiidhaan deemaa jirtutti daandii irratti qaama ishee baay'ee miidhee dhalatee lubbuun daa'imaas ni miidhame. Baay'ee kan nama gaddisiisu fi kan nama yaaddessu lubbuun haadha manaallee torbanoota muraasaaf koomaa yookiin immoo kutaa ICU keessa kan ture. Kanaan akkuma saattuu haati manaan lubbuudhaan deebitee gaafa kaatee socho'uudhaaf jettu miilli ishee lamaan hojjechuu fi didaa. Kunis qorumsa gara biraa mataasaa danda'e ture. Yeroo sanarraatii kaasee barnootatti deebi'uun naaf hin danda'amne mana keessa haadha manaadhaan kunuunsuu, qabuu, kaasuu, heessisuun hojii kiyya ta'ee waliigalteen mindaa keenyaa barnootaan kan ture. Amma garuu maallaqatti naa jijjiirame. Anis manuma kana keessatti guddachaan dhufe. Bifa kanaanis haadha manaadhaan waggaa 3 barnoota waliin waggaa 3 waliigalaan waggaa 6 umriin koo waggaa 15 guute. Hanga yeroo kanaatti abbaan manaan takkaa dadhabe takkaa nuuf otoo hin jedhiin mana isaaf cinaacha haadha manaasaafis ijoollee isaafis jaalala addaa kennaa ture. Haa ta'utii garuu dhumarratti yaalii waggaa 3 booda haati manaan kanaan booddee miillaan dhaabbattee carraan deemuu ishee duwwaatti galeeraa. Hakiimni yeroo abbaa manaadhaan jedhu abbaan manaanis haati manaanis abdii kutanii. Anillee dhugaatti baay'ee na dhukkubse baay'ee na dadhabse. Sanarratti amalli isheellee ni jijjiirama. Qorumsa guddaatti ta'ee guyyaa guyyaadhaan ni boossi lafa lixxoof dhabdi. Turtii waggaa 6 mana kana keessa ergan jiraadhee booda
abbaan manaan mallattoo adda addaa natti argisiisu jalqabe. Yeroon golatti darbu ijaan na waraanaa. Yeroo ofii gola dhufee ana bira darbu immoo teessuma kiyya na rukutaa. Yeroo galgalaa'u yookiin immoo sursuraa'u deemeen balbala banuu fi harma kiyya lamaan tuttuqaa. Kanaan yeroo gabaabaa keessatti baay'ee jijjiirame. Jijjiiramuu isaa kana haati manaan illee irratti bartee waan fuutuu waan gootuu dhabaa dhufte. Wanta akkanaa beekuuf tarii gaa'ela keessa jiraachuun nama barbaachisaa. Yeroo sanatti anatti baay'ee ulfaatus abbaa manaan garuu darbee ana bira dhufuuf hagas mara isatti hin ulfaanne. Kansaa haa ta'u rakkoon qabu ilma dhiiraadha jechuun ni danda'ama. Haati manaan amala haaraa abbaan manaan fidee dhufe ishee yaaddeessuun bakkan dhukkubsadhee ciisu kanatti tarii abbaan manaan koo na dhiisee deemuu ni danda'a jettee hiriyoota isheetti yeroo haasoftu yeroo boossu anis dhaga'uun eegalee. Kanaan hiriyoota isheetu gorse haa ta'u hin beeku ofii uumtee haati manaan uffata koo uffadhumee kanaan booddee godhadhee dhaabbadhee deemuu hin danda'u jechuun keessumaa laaqana booda akkana ishee irratti hin beekneef na uffachiisu jalqabde. Abbaan manaan ishee uffata inni bitee fi ani uffadhee yeroon arguti nahuu balbala yeroon banuu fi weeraruu jalqabe. Isa na tuttuqaa na kajeelaa as nutti dhufaa tures narraa hir'isuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu tarkaanfii keenya tokko lamaan haati manaan waan hordoftuuf si'a kana ammoo dibata ishee urgooftuu ishee anaaf dibuu na urgeessu jalqabde. Haalli kun akkanumaan naaf galaa dhufe. Abbaan manaanis guyyaa tokko akkanuma urgaa'ee dibadhee balbala yeroon banu balbaluma irratti hidhii koo keessa qabee hungate. Yeroo sanarraa kaasee fedhii haadha manaa ta'us waan hin hubadheef abbaa manaadhaaf eeyyamamaa ta'een halkan bakka haati manaan ciistetti abbaan manaan suuta jedhee dhufee ana waliin ciisuu jalqabe. Haati manaanis haala kana bartee guyyaa tokko konkolaataa kontiraata waamtee manaa na baastee nyaata naaf affeertee booda elaa yaa abaluu ati umuriin kee gaheeraa kanaan booddee dhiira barbaaddeeti heerumuu dandeessaa. Haa ta'uutii garuu haala ati amma irra jirtu jaalladheeraa tokkoof tokko gaa'elli koos kanaan booddee itti fufuu abbaa manaa koo waliin jiraachuu kan hin danda'u bifa kanaanii jettee yeroo natti dubbattu nan nahee. Akka isheen beektu anamtuu nan beekaa. Haa ta'uutii garuu ifaaf ifatti akkana nattaasofti jedheen gonkumayyuu shakiin beeku. Kanaan boossee abbaa manaa ishee yoo dhabde maatiin isheellee akka ishee baachuu hin dandeenyee fi jireenyi ishee kana booddee jiru dukkana akka ta'e daa'imallee kanaan booda godhachuu akka hin dandeenye anaaf garuu otoo hin dahiin daa'ima toon godhatiin isa waliin akkan barbaade kan ta'u gatii kana immoo miindaa naaf kenname irratti dachaa 3 naaf gootee akkanaaf kan filtu haati manaan nattaasofte. Akkanatti asii gadi yeroo laallu tarii dubbiin kun waan salphaa fakkaata. Haa ta'uutii garuu isa keessa jiruu fi isa keessa jiraateef immoo wanti kun rakkoo taanaan haati manaan fala biraa dhabdee fala kana falatte. Anis yaada ishee kana tole jedhee fudheen dabalataan sa'aatiin gadi bahee boqodhullee naaf kennite gadi baheen namoota tokko tokko waliin iyyuu wal baruu eegalee. Kanumaan otoo jirru haala keenya kana haala manni kun itti jiru maatiin haadha manaa ni dhaga'anii yeroo kanatti haati aartee yoo dhukkubsate si dhiisee dubartii biraa bira kan deemu yoo ta'e haa dhiisu. Atis yoo rabbi jedhe fayyuu dandeessaa amma ka'e kottu mana namaatii maal hojjetta manni kuni kan kee miti na waliin jiraadhu anis hin dadhabu jettee haati ishee ofitti fudhachuuf yaalte. Sabaan illee haati manaa fi maatiin ishee saba keenya waan hin turreef haati manaan lakkii yoon du'e harka abbaa manaa koorratti hin du'aa anaaf ta'eera isiniin hin galchuu jireenya koo gidduu hin galiinaa jetteeni. Yoos immoo bor ulfooftee intalli kuni ijoollee kootti diina taati waan na ta'eef ijoollee koo nan fudha jettee haati ishee ijoollee lamaan ofitti fudhatanii jireenya gaariis ni qabu. Wanti kuni garuu abbaa manaan gammachiisne. Ijoolleensaa mana isaaniitii ba'uun isaanii haadha manaaf abbaa manaa gidduutti walitti bu'insa dhuume. Abbaan manaan ijoolleen koo ija koo duraatii akka deeman hin barbaadanii jedhee haati manaan ani isaan gargaaruu hin danda'u akka garaa isaanii waan garaa isaanii godheen isaan bashannansiisuu isaan haasofsiisuu hin danda'u. Haati koo mana waan ooltuuf waan barbaadan isheen ni gootii fi yeroo jettuuni kunoo hojjettuun ni jirti miti.
haasofsiisuu bashannansiisuu kan dandeessu jedhee yeroo deebisu isheen hojiin mana keessaa itti baay'ataa isa kam hojjettee dandeessi jettee yeroo deebistuu fi abbaan manaan afaansaa cufatee sababiinsaa immoo akka yaada sammuu isaatti hariiroo anaaf isa gidduu jiru isheen hin beektu ture. Galgaluma sana har'a akkana naan jettee maal jechuu barbaaddeetii hariiroo keenya ni beekti moo yeroo inni naan jedhu lakkii akkamitti beekti haa ta'uutii garuu hojiin anatti ni baay'ataa guyyaa ishee waliin hin oolaa manuma keessallee hojjechuun nyaata uffata miicuun darbee immoo ijoollee qabachuun natti ulfaataa kanaaf anaaf yaaddeetii jedheen deebisaa fi yeroo kanatti abbaan manaan kunoo ni argitaa kanaan booddee haati manaan koo dhala godhachuu hin dandeessu ani immoo dhala nan barbaada yeroo uffattu yeroo dibattu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haadha manaa koo caalaa bareeddaa sanyii yookiin immoo firii koo na jalaan balleessinii dhala naaf godhi naa dahii jedhee na gaafataa. Yeroo kanatti ani maal jechuudha ati bari nama gaa'ela keessa jiru kanayyuu wantan miira siif qabuuf si waliin ciisa malee karoora gara biraa si waliin yaadeen miti jedheen hin deebisaa fi yeroo kanatti abbaan manaan maallaqa amma barbaaddeen siif kennaa naaf dahiitii mana kanaa si baaseen jireenya gaarii jireenya bareedaan si jiraachisanaan jedhee yeroo kanatti qalbii sammuu koo keessatti kan dhufe jireenya haadha koo haala ittiin anaan deessedha tarii haati kiyyas akkuma kiyya goyyomfamteeti daa'ima deesseeti jedheen lakkii diqaalaa ta'ee dhalachuun kan kooyyuu ni gahaa anisiif gonkumaayyuu hin dahu jedheen deebisee fi yeroo kanatti inni yeroodhaan na rakkisuun waggaa 4 naaf dahi jedhee na kadhate waggaa arfaffaarratti jechuun ijoolleenis gara maatiitti galanii anis jabaadhee umriin koo waggaa 22 yeroo guutu yoon siif ulfaa'e maal naaf gootan jedheeni yeroo kanannis maallaqa lakkoofsisaa baay'ee ta'e kunoo kana siif hin kennanaa jedhee anis mataa kiyya waliin mari'adheen qoricha gargaarsa haadha manaatiin baatiidhaan naaf kennamu ofirraa dhaabeen otoon ulfaa'een siif hin ulfaa'e jedheen haa ta'utii garuu bakkeedhaa yookiin immoo diidhaa dargaggeessa siin fuudha malee jedhee baay'ee na rakkisu tokkoof immoo nan ulfaa'ee wanti kun yeroonsaa sa'aatii tokkorra ta'ee ulfi kiyyas beekamee deemees na ilaalchisee maallaqa sana akkaawuntii korratti galchee wanti namatti himamus wanti namatti hin himamnes ni jira mitiire ani wanta kana haadha manaatti hin himne haa ta'uutii garuu dubartii waan na taateef narratti shakkitee akkas naannoo baatii 3 yeroon fixu gadi baheen meeshaa bitee yeroon deebi'u hiriyoonni ishee durii 3 shugguxii fi albee qabatanii akkan ulfaa'ee fi akkan ulfoofne mirkaneeffachuuf mana ta'anii na eeganii baasinaan jedhanii eeyyeen ulfaa'eeraa kanan ulfaa'ee garuu isaaf miti yeroon jedhu afurri haadha manaa itti deebi'ee waggaa 12 ol mana ishee keessa jiraadheen waggaa 13 ol mana ishee keessa jiraadheen waggaa 13ffaarratti amma dafii meeshaa kee fudhu narraa ba'e jettee mana sanaan ba'ee abbaan manaan galgala manaatii ana dhabee kallacha yeroo natti bilbilu wanta uumame haala ittiin mana sanaatiin ba'ee ittiin himee yeroo kanatti gaa sababa kooti haati manaaf abbaa manaan walitti bu'anii si'a kanallee tooftaa godheen sobeen nama biraaf hin ulfaa'e jedheen mana sanaatti akkan ba'ee ittiin hime malee kan ani ulfaa'e siif miti jedheen dhugaa jirtu dubbadheen miti haa deebitu hin deebitutti wal dhabanii dhumarratti tole jedhee akka ani hin deebinitti walii galanii anis dargaggeessan ulfeesseen na fuudhi jedheen mana isaa galee haa ta'uutii garuu maallaqan ani timu dhagahee yaada fuudhaa naaf dhiyeessee na rakkisaa tureera malee na fuudhuuf fedhiin qabu ture isaafillee ulfaa'een baatii 2 qofa na waliin jiraatee maallaquman sobeen nama kanarraatii fudhe narraa fixuu yeroo ka'utti kanaan booddee sirraa maallaqni gara kootti dhufa malee gara kootii gara keettiin dhufu yeroon jedhuuni mana kiyyaa naaf bahe jedhee mana kireeffateetii na baasee anis maallaqa qaba mitiire mana biraa kireeffadheen jiraachuu jalqabee abbaan manaanshees akka dhiira gara biraa waliin mana tokko keessan jiraachaa jiru erga beekee booda anaan dhiisee sanaan booddee garuu sodaan haati manaan oollee abbaan manaan waggaa booddee seera qabeessaan qabeenya isaa qooddate gaa'ilaan adda ba'anii anis daa'ima koo daheen maallaqa naaf kenneen hojii dhuunfaa kiyya banadheen hojjechuu jalqabeen baatii muraasa akkuma fixeen abbaan manaanshe barbaadee ana bira dhufee kanaanis akkanani gaa'ela kiyyallee diige yeroon itti himu
bagaa mucaan kansaa kan taane sirratti bareeti. Mucaan kan kooti yeroo naan jedhu lakkii mucaan kan kee miti kansaati jedheen dhiseefi yeroo kanatti inni akkamitti kuni ta'uu danda'a? Mucaan bar kan kooti yeroo naan jedhu ani lakkii kanan godhe kanan raawwadhe anatu beekaa jedheen deebiseefi yeroo kanatti inni mucaan kun kan koo miti yoo ta'e ana biyyee kanan nyaadha beenu mana yaalaatti DNA'dhaan haa ilaalamu jedhee bara 2015 na gaafate. Kanaan DNA'n yeroo qoratamu deebiin faallaa ta'e daa'imni nan ulfaa'e isaaf ture firiin DNA daa'imni kansaa kan inni ta'e mul'ise. Kanaan anis naheen gammaduufis gadduufis bitaanatti galee haa ta'uu kaa yeroon jedhuuni sinfuudhaa gaa'ela dhaabbannee waliin jiraanna naan jedhee yeroo kanatti ani kunoo kanatti barbaaddu daa'ima ture daa'ima immoo kanatti hin qabne ilma dhiiraa siif godheeraa umriidhaan isati baay'ee na caaltaa gaa'ela yoo jedhame anaafati waliin madaallu haadha manaa kee waliin walittiin si araarsan jedheeni. Yeroo kanatti inni araaramu miti ija ishee maal jedheen ilaalaa si waliin waggaa amma kana ciiseen naman waliin ciisu mana keessatti yeroon dhabu miira koof jedheen dhukkubsattuu hiiseen bahee jedhee yeroo nattaasa'u araarsuusaaf anaaf dhiisii sitti araaramu malee filannoo maalii qabdii tarii laphee ishee cabe kana ilaaltee yoo araaramte waaqtiyyuu isheetti araaramuu danda'an jedheeni. Yeroo kanatti inni tole atis nu waliin jiraatta taanaan nan araarama naan jedhee isa bulleema ilaalla jedheen haadha manaa amansiiseen walitti yeroon isaan fidu haati manaallee akka durii otoo hin taane fayyitee miilli ishee fooyyee addaa argisiisee fi yeroo waggaa hin guunne keessatti ulee qabattee deddeemu jalqabdee abbaa manaa isheefis ifama gootee walitti araaramanii waliin jiraachuu jalqabanii ijoollee ishees ofitti fudhattee anaan deebii otoo naan jettu lakki deebi'uu miti ani kanaan booda magaaluma kana keessa jiraachuun koollee siif nagaan kennu jedheen daa'ima koollee ishumatti kenneen gara biyya hambaatti godaanii ergan biyya hambaa dhufee reeffu baatii 4 daa'ima koo baay'ee yaada haa ta'uutii garuu haadha koo irratti otoo murteessu wanti haadha koo mudate anaanis mudatee gaa'ilaan alatti daa'ima godheen daa'ima dhalee qaba. Jireenyi koo borii jireenyi koo egeree maal akka ta'e maal akka ta'u immoo rabbitu beekaa. Waan tokko jaallatanii fedhanii akkuma godhan otoo hin jaallatiin otoo hin fedhiinis waan ta'uu hin dandeenye taasisanii waan gochuu hin dandeenye godhanii argamuun mul'achuun baratamaa ta'eera. Tarii otoo isin jireenya koo kana keessa seentanii seenaa kiyya kana uffattanii bakka itti sirreessitan bakka itti immoo bakka kanatti dogongoradha jettan yoo kan jiraatu ta'e natti himaa nan sirreessaaf seenaan duubatti deebi'aaf otoo hin taane tarii har'aa kootiif dhiibbaan mana kan ga'u kan uume kana dhaayee jedheen duubatti deebi'een akka of baruufi biyya hambaa kana keessaanis jaalallee qabadheera haa ta'uutii garuu haalli itti na beeku akkan daa'ima qabutti otoo hin taane akkan gudeedameen qofa si'a takkaaf dhiira waliin ciiseetti. Baay'ee na jaallata baay'ee na kabaja haa ta'uutii garuu icciitii duuba koo kana hin beeku. Wal barteen keenyi yeroon biyya jiru takkaa ijaan yookiin immoo qaamaan wal argine waggaa booddee gaa'elatti akka seennu karoorfatee jira. Mee isin immoo maal naan jettu? Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.